Ashama harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota jaallatamtoota Fuwaad Show jalatti argamtan nageenyi kiyyaa kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti asin hunda baranaaf hagahu jechuun barbaada. Eeyyeen egaa dhugaadha bannee jirra xiqqoo irraa fagaadheen jira babbadeen jira waan ji'a tokko ta'an jiru akkas fagaadhee bubbuleerra jechuudha. Egaa baga fayyaa taanee walitti deebine. Baduu kootiif immoo na offolchaa jechuun barbaada qaqqaaliiwwan chiikonnii fi dhiirocheen jechuudha. Hundi keessanuyyuu naaf jiraadhaa jechuun barbaada. Akkam jirtu jecha warri yuutuuba keenyaaf haaraa yaataatan haala kanaan sabiskiraayib godhachuudhaan maatii jaalalaa ta'a. Maatii bashannanaallee ta'a barumsallee irraa ni argattu bashannanallee adda adda ni qaba jechuudha. Haala kanaan sabiskiraayib godhachuudhaan maatii obbo Naayimar Fuwaad keessan ta'a obboleessa keessan jechuudha. Eeyyeen itti aansuudhaan laayikii osoo tuqin viidiyoo kana hin daawwatin. Tuqi ammoo tuqi tuqxanii galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Itti aansuudhaan waa'ee ijoollee biyya adda addaa keessatti shamarran mara maqaa balleessaa jiran keessaa waa tokko isiniif dubbachuun barbaada jechuudha. Wanti nuti beekuu qabnu ilmi namaa kana jechuudha. Ilmi namaa akka quba kanaati jechuudha. Qubni kun hagam wal caala. Kun gabaabaa, kun dheeraa, kun gabaabaa. Haala kanaan ilmi namaa wal caala jechuudha. Shamarran biyya Arabaa jedhamee yoo bakka tokkotti buufamu yookaan dubbatamu garuu tokkuma jechuudha. Qubni kun garuu tokko miti jechuudha. Ilmoon namaas ni jirti jechuudha. Kan kaayyoof baates ni jirti jechuudha. Kan kaayyoof ta'abbataa hojjetataa jirtus ni jirti jechuudha. Kaani garuu warri yeroon itti darbe expired warri ta'an jechuudha. Expired jechuun waan bakutaa tokko jechuudha. Waan faayidaa hin qabne kana booddee jechuudha. Ijoolleen Oromoollee itti siquu hin danda'anu, itti waliin jiraachuu hin danda'anu, waan nu waliin danda'anii jiraachuu hin dandeenyeef warra ilmaan 3-4 mana kaa'ee deemedha. Warri amma Suudaanii wajjin, Baangaalii wajjin, waan adda addaa wajjin sagaagalummaa adda addaa kan dalagaa jiran biyya adda addaa keessatti baareen yoo fudhanne shamarran ilmoon namaa tokkollee keessaa hin argine ani jechuudha. Shamarran ilmoo namaa fakkaatu tokko keessaa hin argine. Shamarraan jedhamu jechuudha. Jarri dee jedhamu jechuudha. Akkoofay jedhamu jechuudha. Maa akkamitti shamarraa jenna jarra warra kanaan. Shamarraan eessa jirti? Shamarran bakka dalagaa jirti. Madaamii wajjin jirti. Mana madaamii keessa jirti shamarran. Inni kunoo akkoodha. Akkoonoo manaa bahaniituyyuu egaa zeegaa jirakka Baangaalii fi warra akka Suudaanii kana yoo itti jedhan malee habashoon yookaan immoo ijoolleen Oromoo kun bira gahuu hin danda'anu wankuma jechuudha. Maaliif maa akkamitti namni jaartii wajjin ciisa jechuudha. Kanaafuu warri Suudaanotaa immoo sareeyyuu hin dhiisanu jarri. Nama dhiisii sareeyyuu hin dhiisanu siin jedha. Paakistaanis fudhu sareeyyuu hin dhiisanu jechuudha. Kanaafuu ilmoon namaa ni jirti. Shamarran mara yeroo jennu daddabinnatii jedhama jechuudha. Daddabinnata jechuun mahayyiminnatii sammuu dhabiinsa jedhama jechuudha. Kanaafuu warra amma Paakistaanii waliin jiraatanuuf warra Baangaalota adda addaatti wajjin miidiyaa irratti argaa jirtan kana keessaa mee shamarraa kan jedhamtu tokko mee naa fidaatii na agarsiisaa keessan naaf ergaa nan laalame. Mee shamarran ilmoo namaa tokko mee warra akkanaatii wajjin warra jiraatu tokko naaf fidaame. Fakkeenya fudhannaa jechuuf ani siin jedhe. Shamarraa yeroo jedhamu shamarraanii fi jaartiin adda addaa jechuudha. Fakkeenyaaf sadarkaa dargaggummaarra kan jiran shamarraa jedhamu mitire. Shamarran jedhama warra ammallee hin heerumin waan akkanaan jedhamu jechuudha. Warri akkanaa maal jedhamu አሮጊት ይባላሉ በአማርኛ። በኦሮምኛ ደግሞ ጃርቶታ jedhamu jechuudha. Warri kuni warra deetti waamaman warra akkoo jedhamanii waamamanudha jechuudha. Fakkeenya tokko asirra isiniif kaa'uu danda'a. Mee ilaalaa amma warra kana. Mee namni gaariin tokko mee keessaa naaf argaa viidiyoo adda addaa baay'ee na bira jira kan jira. Mee naaf argaame. Asirratti illee isin akkuma anasi agarsiisaa jiran kana jechuudha yaani. Kana fakkaatu kuno. Mee shamarran jennaa kana. Shamarran biyya Arabaa jennaa. Hin jedhamu. Jaartota biyya Arabaa jenna. Maal shamarraa maaltu nu geessare? Kanaafu ilma namaa bakkuma tokkotti hin laaqina.
Dogoggora kan yaaddanu baay'een kan sana jiru. Shamarran biyya Arabaa xiqqeessuu kan barbaadantu baay'eetu jiru jechuudha. Jirti jechuudha. Meeqatu kaayyoo fi yookiin immoo akka namaatti hin jiraadhaa jireenya gaarii hin jiraadha jettee biyyaa baatii malee bara namni jaalate biyyaan bahu jechuudha. Kanaafuu nutis baaneerra nutis warra dhiiraas jechuudha. Yoo shamarran biyya Arabaa arrabsine ofii nullee arrabsaa jechuudha. Nutis maama nutis baanee jirra baan. Shamarran maaltu adda godhe. Kanaafuu dhiira keessallee ni jira jechuudha. Dhiira keessas baala goonni ni jira jechuudha. Haa jiraatu malee akkuma qubaa kanaa wal caalla nuti dhiirrillee. Dhiira biyya Arabaa yeroo jedhamu jechuudha. Akka xiqqeessuu wayii kan barbaadu nu jiru miti maa shamarran tokko isaas xulxulli akkas jedhu bara. Dhiira biyya Arabaa maaltu jira fedhame hin jedhamu. Ilmi namaa tokko miti. Akka qubaa kanatti wal caala ilmi namaa. Kun yoo ajaa ta'e inni kun ajaa miti. Inni kun yoo ajaa ta'e inni kun ajaa miti. Kana adda baasii bari. Baay'een keessan shamarran keessaa jechuudha. Fakkeenya yoo isiniif kaase lakkiibboo wallaahi gurbaa inni sun huyyuu akkana na godhee na dhiise kana booddee hin barbaaduan dhiiruma tokko nama nura. Eenyuun miitare of miitee. Bar inni kaleessa si miidhe sun inni kaleessa maal jedhe sun inni sun garuu adda jechuudha. Quba biraati inni akkuma quba kanaa ta'e quba biraati jechuudha. Malee jireenya kee bowwaatti of hin galchin jechuudha. Tortora dhattee baangaalii jala qabuu fi kunoo deemtee Suudaanii jala qabuu malee macarrashaan kee waa tokko kanuma jechuudha. Kanaaf jecha kanatti hin fayyadamina. Warri dhiiraas immoo bakka kanatti baay'een isin tuffadha. Shamarran biyya Arabaa yeroo sun jettu jechuudha. Idimee shamarran biyya Arabaa jiraata jirtu jechuudha. Idimee shamarran biyya Arabaa masgiidonni adda addaa ijaaraman rakkataa adda addaa kan lafaa kaafaman sababa shamarran biyya Arabaati jechuudha. Jara tuquun rabbiin tuquudha dhugaa rabbiin sitti maal. Dhugaa yoo dubbachuu ta'e jechuudha. Akka keessan kana gabbaatee xulli jechuun wallaalle jechuudha. Kanaafuu warri kun shamarranitti waamamure shamarranitti waamaman. Gara fuulduraatti boriitu iftaan viidiyoowwan adda addaa waan jarri fakkaatanuuf shamarraadha moo jaartota warra jettaniif ragaa wajjin viidiyoolee adda addaa baay'ee isiniif qabadheen dhufa. Har'aaf ergaan kun isa dursaati jechuudha. Malee shiichi paartiidhaan itti fufa jechuudha. Kanaafuu warri immoo waan adda addaa akkanaa shamarran Paakistaan yookiin Sudaan waliin jiraattu shamarraatu hin taane jaartota akkasii jechuudha. Warri qabdanu warri beektan waatsaappiin koo kunooti misinjarri koo kunooti waan ta'eef gara kanaan naaf ergaa na biraan gahaa. Aniitu immoo miidiyaarran isiniif oolchaa jechuudha. Maaliif hundi keenya maqaan baduu hin ta'u jechuudha. Shamarran hundi walitti laaqamuu hin ta'u jechuudha. Obbolaan keenyas akkuma kana biyya Oromaa jirti gaa illafaataa jirta jirti walumatti shamarran biyya Arabaa akkana kunoo baalagee akkanaati jedhama. Kun dogoggora jechuudha. Waan akkanaa hin buqqifna. Elaa shamarran yookaan jaartota Paakistaan yookaan Sudaan waliin jiraatan fayyaa jiraa buqqifna yoo dadhabne ilmaan keenyatti guddifna jechuudha. Kanaafuu hundi keessan subscribe godhadhaatii maatii keenya ta'a. Boriitu sa'aatii kanas yoo rabbi achiin nu gahe isiniif qabadheen dhufa waan haaraa jechuudha. Share illee walii godhaa gara imootiin gara feesbuukiitiin share osoo nu godhanii hamlee nuuf ta'a. Galatoomaa halkan gaarii.